Jirtu hundi keessanuu nagaa keessanii viidiyoo haaraatiin deebi'ee dhufeen jira. Viidiyoo har'aa keessatti appilikeeshinii barataan kamiyyuu beekuu qabu appilikeeshinii baay'ee barbaachisaa ta'ee fi appilikeeshinii baay'ee murteessaa ta'een isinitti himna. Kanaan dura entraansii egzaamiidhaaf yeroo viidiyoo hojjedhe keessatti waa'ee Quizletii viidiyoo nuuf hojjetanii komiitii irratti barattoonni baay'ee koobareessitaniin Quizletii akkamitti akka itti fayyadamtan diiteelii tokko tokkoon isinitti himna. Appilikeeshiniin kun addunyaa irratti baay'ee beekamaadha. Wanta dubbistan tokko yeroo dheeraadhaaf akka yaadattanii fi appilikeeshinii baay'ee isin gargaaru jechuudha. Yerootti wanta tokko dubbistanii kaatan keessatti akka hin irraanfannee fi wanta sana bifa geemiitiin akkasumas immoo flash kaardiidhaan, kwiiziidhaan, learning moodiidhaan fi kan kana fakkaataniin wanta tokko yeroo dheeraaf akka yaadattanii fi appilikeeshinii baay'ee isin gargaarudha. Personally appilikeeshinii baay'ee jaalladhu fi itti fayyadamudha. Akkasumas immoo addunyaa irratti appilikeeshinii baay'ee beekamaadha. Play Store kofaratti namoota miliyoona 50 waliin buufamee appilikeeshinii fayyadamaa jirudha. So appilikeeshinii kana akkamitti akka itti fayyadamtan tokko tokkoon diiteelii waan isinitti agarsiisuuf viidiyoo kana haga dhumaatti ilaalaa. YouTube channel kana haaraa yoo taatan please YouTube channel kana subscribe godhaa. Wantoota barattoota fayyada jedhee yaadu kamiyyuu waan share isinii godhuuf please YouTube channel kana subscribe godhaa. Viidiyoon kun immoo namoota baay'ee bira akka qaqqabuuf please like godhaa. Comments nu barreessaa haga xumuraatti wajjin tura. Okay, amma akkaataatti Quizlet itti fayyadamtan step by step tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Garuu isa isinitti agarsiisu wantoota beekuu qabdan tokko jira. Namni tokko wanta dubbise tokko yeroo dheeraadhaaf yaadachuudhaaf yookaan akka hin irraanfanne ta'uudhaaf wanta ni beekuu lama jira. Tokkoffaarratti active recall fi space repetition wanta jedhamu jira. Yeroo baay'ee wanta dubbisne tokko guyyaa tokko booda guyyaa lama booda kan irraanfannuu fi wanta dubbisne sana irra deebinee waan ilaalleefidha. Fakkeenyaaf namoonni baay'een kitaaba dubbisanii deebisanii gaaffii hin gaafatan har'a maaliin dubbisee akkasumas bifa gaaffiitiin of qoran kuni akka wanta sana yaadannee fi gufuu guddaan tajaajila. So Quizletiin immoo mala kana jechuun wanta dubbistan san deebisanii akka of gaafatanii fi baay'ee wanta isin gargaarudha. So akkaataa itti fayyadamtanii tokko tokkooniin isinitti agarsiisa jechuudha. So jalqabarra gara Play Store deemna. Play Store keessan jechuudha. Play Store jettanii Quizlet jettanii search gootu jechuudha. Quizlet jettanii search gootu jechuudha. Yeroo itti search gootan keessatti kunoo jalqaba irratti dhufe kana mallattoo qubee qaa of keessaa qabu kana isa jechuudha. Daawunlood kan gootanu naannoo namoota miliyoona 50 oltu buufamee appilikeeshinii kana fayyadamaa jira jechuudha. Guyyaa guyyaatti ofii update gochaa jira jechuudha. Appilikeeshiniin kuni guyyaa 3 duraan update godhee amma garuu ofiisaa deebi'ee update godheera. Innaa appilikeeshinii Quizlet jedhu kana erga buustanii booda kallattiidhaan gara appilikeeshinichaa dhaqxu jechuudha. Gaafa gara appilikeeshinichaa dhaqxan jalqaba irratti akkatti isinii fida jechuudha. Akka sign gootan isin gaafata jechuudha. So gaafa sign gootan keessatti continue with Google kan jedhu tuqxu jechuudha. Continue with Google jettanii passwordii fi emailii keessan galchitu jechuudha. So emailii keessan irratti erga click gootanii booda birthday keessan isin gaafata, guyyaa dhaloota keessanii isin gaafata. So guyyaa dhaloota keessanii barreessitu jechuudha. So isin jennee iddoo kanatti caalistanii gootuu dandeessu jechuudha. Kanaaf achiin create account kan jedhu tuqxu jechuudha. What are you studying for today? Har'a maal dubbisuu barbaadda jedhee isin gaafata jechuudha. Preparing for an exam, create my own flashcard, study something else kan jedhu jira. So qormaataaf dubbisaa jirtu yoo ta'e preparing for an exam, flashcard qopheessuu akkasumas immoo wanti dubbisuudhaaf jedhu keessaa preparing for an exam kan jedhu filannaa isin sadanuu keessaa wanta barbaadan filachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf interview examidha. Asirratti baay'ee wanta more focus gootanii akka wanta kan hin barbaadu barattoota entraansii egzaamii qoramtaniif jechuudha. Asirratti IELTS Academy, SAT, English Standard, TOEFL ምናምን wanta jedhamu jira jechuudha. Kanaaf iyyuu as keessatti wanta guutuu qabdan barattoonni entraansii egzaamii scholar assessment test yookaan aptitudeedhaa fi wanta baay'ee isin gargaaruu fi sa'aatii jettanii irratti click gootu jechuudha. Achiin continue jettanii itti fuftu jechuudha. Achiin personalizing your content kan jedhu jira. Iddoo kanatti wanta baay'ee murteessaa ta'e wanta baay'ee barattoonni baay'een Quizlet naaf hojjechuu didee jettanii barattoonni karaa Telegiraamii na gaafatan iddoo kanatti dogoggora isin raawwatan. Asirratti start free trial and skip for now kan jedhu jira. Start free trial kan jedhu kaffaltii gaafata jechuun future isa dabaltaa akka fayyadamtanii fi kaffaltii isin gaafata. Asirratti maal gootu skip for now kan jettu tuqxu jechuudha. Achiin Quizlet nuuf bahee jira jechuudha. Jalqaba irratti sa'aatii waan filannee fi achirratti gaaffii sa'aatiiwwan baay'ee isaa
nu fida jechuudha. Kallattiidhaan nuti kan deemnu create kan jedhu jira jechuudha. Create irratti gaafa tuqxan flash card seetii fi folder kan jedhu jira. Folderiin fakkeenyaaf saabjektiiwwan garaagaraa iddoo tokkotti qabachuu gaafa barbaadanu folderii filattu. Flash card seetiin immoo saabjektii tokko irratti gaaffiiwwan garaagaraa hojjechuuf akkasumas immoo study set kaa'uudhaa fi flash card seetii filattu jechuudha. So flash card seetii filadheen akkamitti akka itti fayyadamtan isinitti agarsiisa jechuudha. Achi flash card seetii gaafa filattanu asirratti saabjektii chaaptarii yuunitii barreessaa isinii jira. Saabjektii chaaptarii fi yuunitii barreessuu dandeessu. Garuu akka hunda keessaniif galuudhaan iddoo kanatti maaliin jedhee barreessaa English vocabulary jedheen barreessa jechuudha. English vocabulary kana filadheef barattoota hundumaaf iyyuu akka galuutti akkaataa itti fayyadamtan isinitti agarsiisuudhaaf jechuudha. English vocabulary waanta barbaadan jettanii barreessuu dandeessu jechuudha. So English vocabularyota garaagaraa afaan Ingiliffaatiin jiran afaan Oromoon qabachuu yoon barbaade iddoo kanatti English vocabulary kana irratti termii irratti maqaan qabachuu barbaade nan barreessa. Definition irratti immoo wanta sana akkamittiin qabachuu akka danda'u hundasaa asirra kaa'ee jira jechuudha. Termii irratti fakkeenyaaf jecha love jedhu jira. Love kan jedhu jira. Itti fufee immoo afaan Oromootiin immoo jaalala. Jaalala miti love jechuun akka seeraan isin galuuf jechuudha. Akkasitti kan barreessaa jiru. Jaalala. Termii irratti immoo deebitanii ammasii jecha kan biraa barreessuu dandeessu jechuudha. Now beekuu. Itti fufee study. Study qo'annaa jedhee jechoota kan sadan hingaa warra kun jechuudha. So warra kana irratti maaliin godhaa? Writing godhaa jechuudha. Iddoo kanatti maal gootu isinii gaafuma fayyadamtanu baayoloojii questionii gubbaatti barreessitanii definition irratti immoo deebisaa definition irratti barreessitu termii irratti immoo gaaffisa barreessitu jechuudha. Akkatti kaa'aa deemtu wanta barbaadan jechuudha. Formulaa ta'uu danda'a akkasumas immoo definitionii garaagaraa ta'uu danda'a, questionii garaagaraa ta'uu danda'a akkasitti keessa jechuudha. Achiin erga akkas gootanii booda set option maal kan jedhu inni dhufa. So warreen kana keessaa seetii tokko filattu jechuudha. Select language keessaa afaan Oromoo jettanii filachuu dandeessu. So Oromoo jettanii filachuu dandeessu. Inni jalqabaa Ingilishii immoo jettanii filachuu dandeessu. Egaa akkas gootanii booda immoo kallattiidhaan seetii sana erga filatanii booda share set add to class kan jedhu jira. So isa kana caalistanii bira darbuu dandeessu jechuudha. Amma isa gara murteessaatti ni jira jechuudha. Flash card, learn, test, match, blast, block wanta jedhamu jira. Jarreen kuni wanta baay'ee murteessaa ta'ee fi wanta hundi keessan beekuu qabdanidha. So iddoo kanatti more focus godhaatii na hordofaa jira. Flash cardiin gaaffii sila barreessitan jira. Love, jaalala, now wanta jennee barreessine jira miti. So asitti nuuf fida jechuudha. Love jechuun maal jechuudha inni barreessines. Love jechuun maal jechuudha? Jaalaladha miti. Kanaaf iyyuu yoo love jechuun jaalala ta'uusaa beektanii akkasitti garagalchitanii deebisa sirrii argachuu dandeessu. Yoommoo dhabdanii ta'e yoo deebisa hin ta'e akkasitti gara bitaatti gara mirgaatti harkistanii still learning yookaan immoo booda akka deemessi yaadachiisuu fi still learning filattu jechuudha. So an deebii kana waan beekuuf now jedheen bira darbaa jechuudha. Now jechuun maal jechuudha? Beekuu jechuudha miti. So now isa kanas nan beeka akkasitti bira dabarsa. Study kan jiru immoo jira. Study jechuun qo'annaa jechuudha miti. Kanaaf iyyuu isa kana immoo hin beeku yoo ta'e still learning jedhee dabarsaa jechuudha. So inni maal naa godhaa deebisee naa fidaa jechuudha yeroo kana keessatti. Now kan jiru gaaffii lama bareeraa still learning immoo ammayyuu kan inni hin xumurre lamadha. Kan immoo hafe hin jiru jechuudha zeeroodha. So practice learning kan jedhu jira irra deebitanii shaakaluu akka itti dandeessu jechuudha flash cardiidhaan jechuudha. Inni kan biraa learning model. Learning model immoo gaaffii sana matchingiidhaanii choiceidhaanii bifa kana kanaatiin isinii fida jechuudha. Love jechuun maal jechuudha? Choice answer irratti isinii fideen. Love jechuun jaalala inni right nu godha jechuudha. Now jechuun beekuu right nu gochaa deema. Study qo'annaa. Akkasumas immoo hunda isaa gaafa argattan keessatti deebisa akka kilii gochaa deemuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraa teestii jechuudha. Teestii moodiidha. Teestii moodiin kun immoo wanta sana akka sirriitti yaadattanii fi baay'ee kan isin gargaaru jechuudha teestii moodiin. So true false itti isin laaf beekuu. Laaf jechuun beekuu jechuudha. Dogoggora false jettanii bira darbitu jechuudha. Beekuu now yaa sirriidhaan true jettanii bira darbitu. Bifa qo'annaa. Qo'annaa jechuun jechuudha inni study dhamtire. So akkasitti itti fufaa deemnaa jechuudha.
So gaafa akkas gootanuu correct incorrect jedhee isinii fida jechuudha. Inni kan biraa teestii moodiidha. Teestii moodiin edda fayyadamtanii booda kaffaltii isin gaafata. So isas wanti ta'uu dhiisuu dandeessu jechuudha. So inni kun maachingiidha. Maachingii kana keessatti bifa geemiitiin akka taphachaa deemtu jechuudha. Sekoondii 8 keessatti xumurree jira jechuudha. Okay. So bifa kanaatiin blast moodis akkasitti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Akka walii galaatti isa kanadha bifa kanaatiin fiicharii kanaatiin Quizlet sirriitti fayyadamuu ni dandeessu. Fiicharii bal'aas qaba. Diiteelii gaafa seentan seeraan isinii galaa deema. Akkasumas waan hojjettaniif galatooma.